السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إيجا كبجمتوتا هردوفتوتا سجنتا هميلتون تي في هميلتون كان ندا وتاجرتن كان بيا كيسا كان بيا ألا حدث بإذن الله تبارك وتعالى في ربي كيناتين سجنتاتين نبردو jalqabneetiin inturre hadhas fedha rabbiitii walitti deebinee sagantaan keenna kan har'aa sagantaa soddommaffaa qabannee isinii dhufnee jirra. Darsiin keenna akkuma baratamee kan mana keessan teettanii nu hordofaa jirtan darsii riyaadus saalihiin akka sagantaa kanarraa isin fayyadamtan abdii qabna. Inshaallah egaa haga dhuma sagantaa keennaatti nu waliin tura. Baay'ee deemaa turre dhufnee tarkaanfachaa tabba bahaa yoo gaara bahaa dhufnee sagantaa soddommaffaa gallee jirra. Namni duubarra tarkaanfataa nu faana yoo deeme ilmaan isaatiif ofiifillee akka fayyadamaa ta'u abdii qabna isiniin jenna. Nu maraayyuu isinii nu dhaggeeffatus ta'e nu isinitti mustee walgahiin egaa karaa kamiifuu taanaan fuula rabbitti milkaa'uudha. Hunda keenya nama milkeessu jecha islaamummaa bareedduu kanaan warra waliin milkaa'uun waa godhu jecha inshaallah sagantichi وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يغار وغيرة الله تعالى أن يأتي المرء ما حرم الله عليه متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أبي هريرة رضي الله عنه الرجالته عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نجد نبي ربي إن الله تعالى يغار وربني إنافا وغيرة الله إنافا ربي مو أن يأتي المؤمن ما حرم الله عليه. نمني ربي تأمني رجلتك والرب سرت حرامتين رفوي إنافا إنافا جدت معنانسا قاف المنما ربي تأمني رجلا وان النساء هجته أكما جدمو تعصي الإله وأنت تزعم حبه أتبر ربي فالستا جال لساهمتا بر ربين كنا مكانسا إنما إن المحب لمن يحب مطيع أتبر نمجكو يو جالتي وأن نمتج جالت سنجت جتا كنافيو رب سبحانه وتعالى نمتكو قافات مؤمنتاتو يواتي وان نسيد أو هجتو ست إنافا الحمد لله رب العالمين ربين إسلام يوسي تايسي إسلام ما سيكني إذا ربين كني وان نتي معسيه هجنو نجيب باجتو كر ربين ما في isa faallesinus mootummaa isaa waan goonu isaan bullus mootummaa isaa waan goonu rabbi gudureessa garuu eenyummiidha of miidha. Kanaafuu adeemni kun wani nu jedhaa jiru rabbiin keenya nama muuminaa taanee nama islaamaa taanee isa faallessuu nurraa jibba jechuu adeemni kun akeeke jechuufi. Egaa akkuma isin dubbattan hadiisni kun jecha gabaabduu keessatti waa hedduu keessaa qabata. Hadiisa kana keessatti rabbiin hinaafachuun amma asittuu fassaree jira ayyati almar'u ma harrama Allahu alayhi. Wanni rabbiin hinaafu wanni rabbiin jibbu gabrichi waan rabbiin dalagu hojjetun sunu hinaafa Allah insani hinaafa hadiisa biraa keessa maal jedhaa beerete walidhalika harrama zina. Khiyyaraa kanarraa ka ta'e kaka'e rabbal aalamiinni ilma namaa biratti zinaan akka haraama ta'u godheetiin jira jedha. Kanaaf inshaallah yaa hawaasa keenya yaa ummata keenya bakka jirtan maratti rabbii keenya kana haa sodaannu. Baabdi keessa jirru baaba maaliiti? Baaba rabbii ofirratti eeguuti. Maal amma maa harrama Allaahun kun waa mara qabata waan rabbiin dhoorge xiqqoo ta'e guddoo ta'e waan rabbal aalamiinni dhoorge itti dhihaatuu hin qabnu jechuu barbaadeeti. Waan tokko kitaaba tokko kan Mahmud al-Misri jedhan ammallee isheen sun jira. Gaaf tokko dubbise maal jedha inni otoo siimaa siyaa hojjetu inni kan ilma namaatti ilaala. Osoo rasuula jaalladha jettaa jedha. Otuu rasuula man jaalladhatu jettu siimaa siyaa hojjetu rasuulli sun si arge kam taata. Rasuulan jaalladha namuutuma rasuulan jaalladha jennaan rabbiin ni jaalladha jennaami. Osoo ilmi namaa tokko rasuulli ati jaallatu tokko otuu siimaa siyaa hojjetu kun ilma namaa akka ilma namaatti ilaala. Osoo sihii rasuulatti himattu kun siimaa siyaa hojjetu dhufee si arge maal rasuulichaan jetta. Fallah walillahi almathalu al'ala. Rabbii fi mufakkeenya olaanaatu taa'aadha. Wanni jechuu barbaade gaafa rabbii keenya jaallanna jennaa rabbii keenya faallesinu gaafa rabbii wal keenya immoo maal jennaa sana namni hundinuu ofirratti beekee nu hundi keenya ofirratti beekne yoo jenne rabbi biratti milkaa'aa taana inshaallah. Hadiisa waan ajaa'ibaa wayinuu himutu jira. Hadiisa waan guddaa of keessaa qabu jira. Isatti tarkaanfannee walumaan hawaasa keenya wajjin ilaallanne inshaallah. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرأ وأعمى أراد الله تعالى أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا فأتى الأبرص فقال أي شيء أحب إليك؟ قال لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قد قدرني الناس فمسحه فذهب عنه فقدرهم
وأعطي لونا حسنا فقال فأي المال أحب إليك قال الإبل أو قال البقر. شق الراوي فأعطي ناقة عشراء فقال بارك الله لك فيها. فأتى الأقرع فقال أي شيء أحب إليك قال شعر حسن ويذهب عني الذي قدرني الناس. فمسحه فذهب عنه وأعطي شعرا حسنا قال فأي المال أحب إليك قال البقر. فأعطي بقرة حاملة وقال بارك الله لك فيها. فأتى الأعمى فقال أي شيء أحب إليك قال أن يرد الله إلي بصري فأبصر الناس. فمسحه فرد الله إليه بصره. قال فأي المال أحب إليك قال الغنم. فأعطي شاة والدة فأنتج هذان وولد هذا فكان لهذا واد من الإبل ولهذا واد من البقر ولهذا واد من الغنم. يا سمتي تقوى نوان نراته wanni jechuutti dhugaa maal jedhamee hadiis jumatti qishoorraa laalleeti walitti deebina. An Abii Hurayrata radiyallahu anhu Abii Hurayraarraa deema rabbi sarraa jaallatu annahu sami'a an-nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ergaa rabbiin nagahe yaquulu inna thalathatan min bani Israa'il namni sadi ilmaan Israa'il ilmaan nabi Ya'qub warruma Israa'il jedhamu kana amma fakkeenya biyyoota Shaam keessatti kan argaman kana warra duraan dabran irraa nabiin rabbii haasaaniiti tokko abrasa lamxii ture jedhama. Egaa waan qaama namaa addeessu qaamni addaatee shoolii faayidanii keenyatti lamxii jedhama. Waaqra'a kan immoo mataan isaa dhubbaa yoo kan nama mataa rifeensarraa dhibee malaaxaa sun taane xiqqishoo dhibeedhaan adda addaatti bahuudhaan kan uumamaan hin taane dhibeedhaan kan irraa mataan irraa dhumate jechuudha. Wa'aamaa tokko immoo jaamina ijaa qaba. Araada Allahu an yabtaliyahum rabbi subhaanahu wa ta'ala ilma namaa kana ni ilaala rabbi jara kana mokkoruu fedhe jedhan. Fabacata ilayhim malakan mara jaraattuyyuu maleekaa ergee fa'aata labrasa awwala dhufu maleekichi isa mataa isa malee qaamti isaa addaate kanatti dhufe faqaala ayyu shay'in ahabbu ilayka egaa ilmi namaa waan dhabe jaallata waan ta'eef yaa namtichi maaltu gama keetti jaallatamaadha jedhan qaala lawnuun hasan waan bifa dhabee jiruufi gogaan kiyya yookaan qaamti kiyya kun jijjiirame waan jiruufi bifuma bareedaan barbaada wajildun hasanun gogaa gaariin barbaada wayadhabu anni alladhi qad qadarani nnaas wanni namni ittiin jibbaa jiru kun illee irraa deemuudha jedheen famasahahu egaa maleekaadha wannichi kan nuti waliin haasaa jirru kan namtichaan haasaa jiru maleekaadha waan inni taasise silaa ajaja rabbiin dhufe waan ta'eef inuma ta'a jennaan namticha kana taa'ee جد فذهب عنه قدره ونين مسجب بوسون الرادمي وأعطي لونا حسنا بفقاري كنمي هيك أنا كان من مس هيك في ما قباتي دنيا كستمال جالت كبينة جالت جنة مال جدين أي المال أحب إليك كبينة مال جالتنا قال علي بيل قال جالت قروس كيست تكشور قا نتي وان تكون نفوه بنو سينما في لندن جرا قنا سجامة سنا فارسو دين إنكم إنم مال جامة قام تصدق تكون في لندن ما كيست تدون قرا قبين إبل آل إبل جدين قال كان رسول صلى الله عليه وسلم مال جدني كورني في جدن بوني في الفدادين جدن ورا قال تكفتو جدن هذا اللي فكني أنا قاف قال ولك كبتي قال ساتك سكون تكشو كورا كبا أول ما في لندن يكون دون قرا كيستي وان الدرجة أولانا وان كورا في مناسبة وفلت جدن يعني أكو مجابينات تيجوا التانسيو قابل بقرو شك الراوي راوي تشك فوطي ناقة عشراء قال رماجي كلاني كنمي فقال بارك الله فيها لك فيها ربي بركاتي فقولوا جدين إيجان أمو إسا لم تيوكاو متان سعدات سنتي رفي أي شيء أحب إليك ما تقوم كي تجالة تماما إني مملب رفيس غاري أرجعتو ويذهب عني هذا الذي قدرني الناس إني من الرتين يجيب كون الرادي مولد فمسحه فذهب عنه سلها تاي الرادمي وعطي شعرا حسنا رفيس غاري كنمي وأي المال أحب إليك أبين كم تجالة تماما قال البقر سانا جالة أجدني فأعطي بقرة حاملة وقال بارك الله فيها ربي بركاسي فاقول جدي إن شاء الله وني جنة في كلتم عن الموت كشو إسحاف سنة في النه وللتريب نجنة حديثاتكم ثم إنه أتل فأتى الأعمى جرسدن كنا نما لما دبر مكان يمي إسسدفا موجس جاما ربين إجسا أسلمت إجن قبل تلفه فقال أي شيء أحب إليك ما تجالة ما كما كيتم موجدين قال أن يرد الله إلي بصري قاعدة سجلن لم نسلم ربك جدو إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور وركفراك نمال جدين إجيكو بان جامن جدين كان كيسا وهو بتتوكتو جامتي أما جدين ما مال جدني واهي ربين
rabbi natti deebisuu hin jedhe inni jaamaan kuni maal jedheen ayyarudallahu ilayya basari rabbi gama kootitti argaa koo naa deebisu waa'ee rabbii yaadate jechuudha ati dhuftu kunis waa rabbiin ajajama rabbiitiin naa deebista malee ati bar maleekaa taateef yookaan waan nama waa Afrikaa qabaate ta'eef dudduuba rabbii waa naa gochuun qabdu erga dabarsee fa'ubsira naasa nama arguudha jedheen famasaxahu faradallahu ilayhi basarahu rabbiin ija isaa ammallee isaa deebise jennaan qabeenyoo kamtu jaallatamaadha jennaan qaala alganam reen jaalladha jedhe filannoon irratti bareedaa turenni facuuxiya shaata waalidatan reettii dhaltu wahii kenname fa'anta jahaadaan abbaan gaalaatis horsiifate abbaan sa'aatis horsiifate wawallada haadha abbaan reesinis horsiifate jedheen fakkaana lihaadhaa waadin min alibil isaan mallee awwalaatiif abbaa gaalaatiif laga guutuu argame abbaa sa'aatiif lagni guutuun argame abbaan malee reetiif lagni guutuun argame egaa waan immoo jarri ta'an macarashaa irratti kallattumaan itti deemnee egaa akkuma isin dubbattan amma matagala hadiisni kun wanni nu dubbataa deemu namoonni kun nama sadi ture namni sadi tokko ka ijaan hin garre ture tokko ammoo ka mataan isaa irraa dhumate ture tokko ka harki isaa adii ture jara qaamni kunniin jara kunniin sadiinu ammoo rabbii wanni akkas godheef isaan mokkoruudhaaf laaluudhaaf waan jarri ta'an laaluudhaaf mokkoru baabni nu keessa jirullee baaba muraaqabaati rabbii gaadhasaa wama tokko nama gadhiisi nama laala amma wanni jechuu barbaada asirratti ani jara kanniin marayyuu malaakaan suuraa namaatti itti dhufe maaltu gara keessanii jaalatama jedheenii gaafate inni rifeensi irraa deemellee maal jedhe rifeensummaan kiyya kun naa deebi'uudha dheen hayyee irraa fudhatee haqeetuma yoo isaan rifeensa gaarii kenname ergasii qabeenya irraa maal barbaadde gaala jedheen inni kun illee maal barbaadda jennaan innis maal jedheerree wannummaan namni ittiin na jibbe kuni narraa ka'uudha dheen maal barbaadda jiraannan baqara barbaada jedhee horii barbaada dheeni inni bal'aa kunillee wayitatti dhufee jedhe maal barbaadda namni wanni jechuu asirraa fudhachuu dandeenyu namni dura homa rakkate sun narraa furii jedha wama tokko waan silatti jirtu wanna furmaataaf dhiyeeffata amma jarri martuu waan barbaadan kan argataniira waan inni gara keetii jaalatamu kunillee rifeensa gaarii barbaada jedhe jismiin kiyya kun akka duraatiin naadii barbaada jedhe kan uffanni jismiin isaa adii ta'e sunillee kan ijaan arguu dhabe sunilleen ijumeetii gara kiyya deebisuu barbaada jedhe wanni jarri filatanillee kun gaala filate kun horii filate kun re'ee filate erga re'ee filatanii akhirri jara kana ammoo maal ta'a waan jedhu ammoo hadiisni dhaabanne gidduun dhaabanne waan ta'eef mee duuba jarri kun maal ta'a waan jedhu inshallah amma sirraa itti deebina ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته فقال رجل مسكين قد انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري فقال الحقوق كثيرة فقال كأني أعرفك ألم تكن أبرص يقدرك الناس فقيرا فأعطاك الله فقال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت وأتى الأقرأ في صورته وهيئته فقال له مثل ما قال لهذا ورد عليه مثل ما رد هذا فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت وأتى الأعمى في صورته وهيئته فقال رجل مسكين وابن سبيل انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري فقال قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري فخذ ما شئت ودع ما شئت فوالله ما أجهدك اليوم بشيء أخذته لله عز وجل فقال أمسك مالك فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك متفق عليه إرجع سلطة ربي كرات دامن وان تيف عاقبة جرا كنا ولو ما لا وان جنة في أما ترتيب ماني جرا أو أكم أولا رفيني يجا سامبودا إني قام دبي رفين قام تسا أداتس قام تسا راديمي نجايته إني رفين سدبس رفين سارجته قبين اللي أرجته قبين سارجته ترفي جتو إني مو إجا دبس إجا سارجته جرا شهر ممالتهم مرتي سانيتو أكم دورا دعانتا وجل كم دبنتي كغالا سنيلة لغتو كمولو أرغاتي كخوري اتيافاتو كارئيلي كغالا اللي كهوري اللي كسم أرغاتان أباقو قبيننا تانيرة سلا وانو يو وفيفوك عمل يو وان اتندي مودا بيني إجن كمنس إني كان سرفين جرينيا خوف جباتو أما مباقا قبيننا تهاني إقا ربي مواني نجدون ولمان هلال لجو شوفي إقا أما مال جديني
أول ما جرى حديثي ثم إنه أتى الأبرص إذا سمى اللي لم تسنتني في سقامت أداتتي في صورته وهيئته سوق مغافسا أستيقوا علماء ورجال ورش الراه نكجرا تكا سورة في تين في تكا مل جرى سورو من أمتجاتين في قالوا الرم مناسب كان تهو سورو من أمتجلم تاي سناتين تلو أكو مغافا إن درا جسمي نسا عديد إسان تأي نما جسمي نسا أداتي تلو في نمتكنا وانتو موني جنو سلوتو ملكا دنگتا نمني كينيا كوام رام فاهم ملكان جني في ملكون نجدن ربين قودا كنيف فكينيا في جني وان بربار تجيرا مودندا ملكان موغا وان وسكات ددا سونتاني نما كيسا وان بريدا تجيرا مودندو جني في جركون تشكلات دندو يتشكلون اي فكينيا ما جنوني وان انتاني تجيرا مو بفاد ددا تجيرا غارو كان هوندانا سيسبچيس غارو ملكون نمو وان انتاني تجيرا مو المو نماتاني غارو وان جتن ربين اجج ربيتين تو وان تيفي تاري لا تجركون كمتكنه تجي حواسني كنت كفاكوت اللالف ربي دندتي ساني كني ججيرم ربي نسان كني من ما فكر نبي ربي تعالى الصلاه والسلام جبريل قاف دفو دحيه الكلب فكات دفو جل اني مزبله تورسون ني جن ما جل مسلمان ما لي هي امتين جن دحيه تصبر دي يرن ما ني مزبله تورسون ني اني نبي تورسون جنان مسلمان ما جتين دحيه الكلب ميدي جتين جبريل قاف غري دحيه فكات دفو جل كانچو نين كاسفي ملائكان يتشكلون ججيرمون دندو وان انتانيت سونتاني نومتاو تججيرماني تجدو جنين jijjiiramuutu maqabdu isin wama wasaka addaatti illee jijjiiramuu dandeessi kan nasi sabachiise mormuun hin danda'amu amma gaa isa lamxii sanaan akkuma lamxii isaatiitti dhufe maal jedhe rajulun miskiin gurbaa waa qolqolee yookaan waan qabne wayiiti qadiin qaxaatu biyya hibaalu finyoon naan jetteeti finyoo jechuun galaan qabu jechuudha siinqee na jalaa badde siinqee qabatan sanii na jalaa badde jirti galaa awwa fi safari falaa balaa qalii al-yawma wani naaf ko hunjiru arra rabbi mele eegana si mele jedheen thumma as'aluka billadhi a'taaka al-lawna waa yaadachiisaara isa qaxaraara ayye isa bifa gaarii si kennin si kadda gogaa gaarii illee sitti uwwise ani immoo gogaa illee dhabeen qabu dhabeen jira rifeensa baalee fi bifa illee dhabeen jira laaliiti waan si kennisan galata ofirraa qabdu sanaa fi isa immoo dhabe kanaa galata rabbii dura bifa baadaa turtee bifa gaarii si kenne saniin si qabe rabbii saniin si qabe waan haa kenni jedheen وقال والمال سكبيني سي كني اللي سكدي دوران نما دباتوري قال متكسنا كني جدي اتبلغ به في سفري يملتكو كتين كني تينغو فقال الحقوق كثيره ما لا سبحان اتبر كبيني غوت كان باجيتي ابا كان كاكا قبا يجرا انما بيدو تحقين برا قبا انما رو ابي راكت انما ورثته كابرا عن كابرين نما غدار ارغني جدي اما qabeenuma kana akka dura itti argate dagate jechuudha michi kun dagateeti ani kadhaale kaabiraadhaan kaabireen abaabayyuu akaakayyuuraa dhaalle malee rakkinuma dura keessa tare sanuu dagate nama gurguddaa fi waan gurguddaa warruma keenya aftaamii ture jedhe subhaanallah jennaan maal jedhee malekichi ka'anni aarifu wan dubbichi fakkeenyaaf qalli yookaan qoosaa fakkaatu malee dubbii ergaa jabaa keessa jira maaliif namni akka inni waa yaadatu akka namni ilmi namaa waan keessa ture irraanfatu gaafa fayyummaa qabu san ilmi namaa waan fayyummaa yeroo fayyummaa dhabe waan fayyaatti deebi'umsa gaafa fayyummaa argate waan fayyummaa kana dhabuumsa laalamma nam kun waan jibbamaa ture namni san beeku ture hiyyeessa ture gaafa rabbi motola isatti oolu bakka irraa dhufe san dagata nuufillee ergaan guddaan inni qabu yaalma namaa kan hiyyummaa keessa turte rakkoo keessa turte kaatee bakka qabeenyaa geesse bakkatti san bakka irraa dhufte san yaada immoo koramta innillee jechuudha immoo yoo kaminuu taate duniyaan silaa yoo fixeensa akkuma namni keenya jedhu kanaaf kun ergaa kana irraa fudhannuudha itti aansee maal jedheeni gaanamtichi kaanni aarifu akka jedhe akka wanan si beekuut kaanni jechuun kun jedhan shurraafan akka jedhe haqiiqaadha malee shakkiin qabu jedhe suman beeka jechuudha maanaan isaa jedhan dur waan bira dhufeef alamta kun abara sabboon lamtiin taaneet يقدروا كناسو نمني كان التيسي اتي حقيقة جرت اتي فقيرا المنا مسكينا تري فأعطاك الله ربك بجنسين كنيني جنان فقال إنما ورثت هذا المال كابرا عنك سبحان الله أبو مكينيا قد دافو شنو مكينيا ورقا بينيا ودما إنما كانت تتهم يو ومن نجد اللي ومن ندر تري يا دكيسو خناني اللي واسنا منودي دي أيه فقال إن كنت كاذبا في دعواك فصيرك الله وان دوري سنت ربي سيادي كان يوقع جدنو شراهنا دي سامال جدني ربي دعاء ملكان سورين deebiire jechuudha maanaam gaha wanni nuti deebiira mun deebine shakkiin hin jiru du'aa maleekaati waan ta'eef inuma ta'eera jedhame amma immoo itti aansee isa mulam taa'ee isa mataan isaa dhubbaa ta'ee rifeensi isaa wanni irraa dhumee deebisee madaan adda addaati irratti argamee kan nasrii argate sanaan ni dhufe fi suuratihi waa'eeti isa kana as keessattis xobboo yookaan xoroorummaa ta'ee mataan irraa dhumateetuma akkasitti itti dhufe faqaala mitla maqaalee haala inni lammaffaa kunillee aboo maal jettaa miti qabeenya namaa baay'ee keessa jira waa tokko keessa hin turre jedhee
jedheen. kunillee waan ni'ima rabbiin duraan nama Irratti rifeensi irraa dhumatee hiyyeessa ture san irraanfate jedhe. irraanfatee homa dur irkuun itti deebise kunis. jedheen faqaala in kunta kaadiban fasayyaraka Allah. Ati seega sobaa jiraate yoo sobaa taate rabbi bakka jirtu santi bakka turte sanitti si haa deebisu. Akkanaga itti aansee sadaffaa irratti immoo wa'ata al'ama isa jaamaa sanitti ni dhufe fi suuratihi wa hayatihi jaamina isaatiin akkaataa isaatiin faqaala rajulun miskiin ani bar gurbaa miskiina wabnu sabiiliin nama karaa deemu inqaxaat biyya alxibaalu fi safari sinkiin kiyya karaatti na jalaa badde galaan kiyya falaa balaaga liya alyawma illaa billaahi thumma bik bakkan haajamu kanaan wani naaf gahu hin jiru naa gahu hin jiru rabbumaa fi eeganaas malee jedheen. أسألك بالذي رد عليك بصر إذا كان مو إرجمتهم سنك الدبر إذا كيس تدري بسين جدي شاتن ريتك تتنهي كات أتبلغ بها في سفري ريتتي كان مو إملك يكيستي كان يتنجو فقال قد كنت أعمل من أبو جامان تري فرد الله إلي بصري إذا كنت الرب نتدري بسين فخذ ما شئت وأمر بعد فدو ودع ما شئت وأمر بعد فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله عز وجل أمبر ستين جبيس سجرين وأنا تربي جتة قمت رفت فوتي ما إبلكم كان فودي لكم ستين جبيسو وأن تفرطها جرتكون ربي في جتة فرطها تأتي مسافرة nama karaa deemu rakkattee jirtu maaf hagana fudhattee fillee sinchiin kun yookaan immoo waan ati fuutu kana sitti jabeessee maaf kana fuutan jedhu sababni kana godhu maaliif rabbumaa jettanii ani sittiin jabeessinee jedhe. فقال أمسك أبوك بدو كبينيا كيتي ما لك فإنما ابتليتم ربي كان سنتاتني مكرمتني فقد رضي عنك وسخط على صاحبيك سر جالته قدنيا كلا ما نرجالته سر جالله قولته قدنيا كلا ما سنت مدلني جتشا كان همه حديث متفق عليه جلاجرا حديث نقاولته كلام ولي كلام على بخاري مسلم تدسني وان غدا أكل من ماته أما نبي ربي عليه الصلاة والسلام وان در دبره ما بدبته waan dur ta'e dabre silmattuu fakkeenyaa fi namni waan dabre kaasuun isa dhufu kana sirreessaa badii dabarte dubbachuun isa fuulduraa sirreessaaf akkuma jedhan har'a nabi rabbi alayhi salaatu wasalaam dubbii kana waa maaf hin jennu waa maleef hin jennu akka nuti faayidaatti godhannu jedhan kana waan ta'eef namoonni illee maal jedhanii akka imaamu nawawiin baaba kanatti nu fidanii fi ofirratti eegi yaalma nama qabeenya qabaattus rakkoo keessa turte bal'inatti gaafa baate duuba kee hin dagatin jechuu irraa barre jechuudha. Egaa akkuma isin dubbattan hadiisni kun baay'ee dheeraadhaallee ergaa guddaallee of keessaa qaba. Akkuma dura dubbatame jarroonni kunniin nama sadii. Jara sadiin kana rabbiin hin mokkoree akkuma dubbattan warra banii Israa'el irraa. Wanti kun dubbatamuufi seenaan akkanaallee dalagamee dhufe namni waan akkanaa sirra dalage atillee akka jara sanii taataa irraa gorfamaa jechuudhaaf hin ta'u hin jechaafi. Egaa jarri kunniin lamaanuu sadiinuu akkuma dura dubarsiine kun mataan isaa kan irraa dhumate ta'ee kun ammoo ka ijaan hin garre ta'ee kun ammoo ka jismiin isaa adii ta'e. Malaayikichi gaafa duraa suuraa itti dhufee waan barbaadan jennaan waan jarri barbaadde kenneefi gaafa kanallee suuraa kanaan itti deebi'e. Gaafa dhufanii jedhan amma jarri kunniin lamaanuu hin morman. Subhaanallah. Inni duraanii rifeensi irra badellee rifeensa dabarte sana amma malaakichi kun suura jara kanaatti deebi'ee gaafa kan imala deemaa jira kana irra kadhe waanaa kenna. jennaan lakki al-huquuq kathiir jedhe. Waan kanaa miti. Kunillee al-huquuq kathiir jedhe. Inni sadaffaa ammoo ka bal'aa ta'e suni yeroo inni itti dhufee jedhe waan akkanaa jennaan fudhu waan barbaadde fudhu waan barbaadde dhiise dhee. Asirraa wanni fudhannu yaa hawaasa keenya yaa uummata keenya namni rakkatuun hin jira hiyyoomuun hin jira dhukkubsatuullee hin jira. Dhukkubsattee fayyullee ni jira. Gaafa dhukkubsattee fayyite bakka dura irraa kaati sayyaada. Duubee kan keessa yaadadhu hin dagatiin. Namni hiyyoomattee ergasii abbaa qabeenyaa taate har'a akka waan qabeenya kana waliin dhalattee hin ta'in yaadadhu. Jarri kunniin amma waan duraanii san hin dagatan rabbiin hin mokkore. Hin dagataniiti hin morma waan san. Namni as keessaa jira kana keessaa milkaa'ee eenyu. Isa jaamaa san qofatu rabbii ni'imaa ofiirraa qarraree jedhe. Asirratti ajaa'iba Imaamun Nawawi waan kana wanni fideefi tokko baaba muraaqaba Allahiiti. Jarri kunniin amma rabbiin ofirratti hin eeggannee beeku. Hin dagatanii. Duuba jaraa irraanfatan. Inni bal'aa sun ammoo rabbii ofirra eeggate. Lammaffaa waa'ee dhugaa dubbatuutillee. Jarri duraa suniin amman soban. Lakkii qabeenya kana nuti abbootuma keenya irraa dhaalle abboota irraa dhaallee lakkii guyyaa keessa nuun dhufnedhaan. Maarree jarri amma waa meeqa keessa bu'anii tokko ni'ima rabbiillee hin inkaaranii hin dagatanii hin sobanillee kana keessatti. Inni lammaffaa inni sadaffaa inni a'amaa sun ammoo ni'ima rabbiillee ofirratti dhaqarraree
dhugaallee dubbate. An duraan bara nama bal'aa ture. An nama akkasii ture. Har'a rabbiin kiyya ija tana narratti deebise wanni ati fudhattee deemtuuf rabbiifi jedhe. Kanaafuu yaa uummata keenya yaa hawaasa keenya bakka jirtan teettanii sagantaa keenya kana dhageeffataa jirtan wanni tokko wanni nama waadaa biruu fi hadiisni wanni qara'amuu fi namni of keessa of haa laaluufi. Jechuun wanna kana daawwitii godhatee of haa laalu. Kan rabbiin beekumsii kenne illee gaafa dura mi'a nuti waan baratiin eessa jira dhiif laalin. Bakka girra geesse kana yoo geessu. Namni guyyama takka keessatti ilmi waliin dhalanne baratee turte. Namoonni tokko tokko ilmii kanaanu akka tokko ta'uu danda'a. Akhlaaqa nama garii yoo laallee jechuudha. Yoo namni dhufee waan kana naa himee akkana jedhu akka tokko ta'uu danda'a. Namoonni qabeenya illee ta'uu danda'a. Maarree maal jechuudha? Akkuma rabbiin keenya subhaanahu wa ta'ala wallahu akhrajakum min butuuni ummahatikum la ta'lamuuna shay'an jedhan. Gaafa garaa haadhaa keessanii baatan waan takka hin beektan jedha. Gaafa garaa haadhaa keenya baane keessa baanu waan takka hin beeknu. Egaa waa barannee gadi baane ammoo nama kanaan fayyaduu haa fayyannu. Nama ilmi fakkeenya nama waa barsiisu namoota garii gadafee waan akhlaaqa gaariidhaan isa kan akka inni ifatuu dhabuudhaan namoonni tokko tokko yaa barsiisa jedhan inni ifata. Kanaaf akkas godhuu hin qabnu nuhuu duraan gaafa waa hin beekne akkas turre kan ni'imaa duniyaallee ni'imaa fayyaallee ofirratti beeknee ittiin boonuu hin qabnu rabbii keenya ofirratti haa eeggannu jechuun asiin dhaamsa keenya hawaasa keenya dabarsinaa nu maraa nuufisinillee bari yoo asii waachi dubbannu isin qofaanii miti nullee keessuma jirra nutti qixxaata. Kanaaf nu maraa nama of eeggatee rabbi ofirraa eeggatee ni'imaa isaa ofirratti beekeetiin hin jedhu rabbiin keenya nu haa taasisu jechuun barbaade. Egaa waa baay'ee dubbataa turre. Gaafa akkana jennu hadiisni kun wallaahi waan guddaa nama yaadachiisa. Xiqqishoo amma rabbiin namni ilmi namaa kun waan boodaa baay'ee yaadatu. Namni duniyaa keessaa horuudhaan deebisee wajjin jallachuudhaan fakkeenyatti quraan illee kan inni kaase qaaruun. Qaaruuniin rabbiin nimatti ooluudhuma wajjin nabi Muusaadhaan wajjin gaafa uummanni garraqamu qaaruun jechuun qaraa ta'uuraati jechuudha maanaan ta'e sirriitti nama waa qaree jechuudha. Garuu qaraa'uun kun isan baamu gaafa uummanni bani Israa'eelaa irraa bahriidhaan nassaramanuu qaaruun kun illee wajjin jira. Akkuma Muusaan Saamirii duuka jiru namoota eega bahrii sanirraa nassaramanii ka'anii boodatti kan ofii isaatii qabeenya horee deebisee immoo qabeenya kana rabbiin wallaalee rabbiillee quraana keessatti walaa tansa nasiibaka min addunyaa wa ahsin kama ahsana Allahu ilayka. Qooda kee duniyaa kee rabbi sii kenne kan hin irraanfatin. Akkuma rabbi tola sitti oolee ni'amaa rabbi yaadadhu jechuudha. Maal jedhe inni sun qaala innamaa uutiituhu alaa ilmin indi. Aba waan ta'u ogummaa qaba. Naatu waa warshaa wayii beeku qaba. Alakki mallee ni'amaa wayitii hin arganne akkuma adeemni kun jedhu kun maal jedhanii alfaqoo kathiira innamaa waristuhu kaabiraan an kaabirin subhanallah. Wanni kun baay'ee nama keessa jira. Amma nam tokko aangoorra ga'uu danda'a. Gaafa aangoorra gahu aboo maalaa softaati yeruma keenyatu barumsa irra nu kaa'anii maatuma keenyatu aangoo qaba warruma keenyatu abbooma qaba nuti lakkiin himaa rabbii maalaa softaati. Namni wani fakkeenyaaf waa xiqqoo seeti akka namni fakkeenyaaf amma hadiisa keessatti akka Abdallah ibn Abbaas shirkii waggaa jedhamu namni waan baay'een hin galu xiqqishuma arrabuma isaatiin dhaqee keessa gala. Amma isa oomishatu keessatti lakkibboo sariiruma xiqqishoo bineensuma warraa nasruma wayii saruma keenyaan nassaramneetuma bineensa minaan kana nyaanne jedha. Xiqqishuma tun beekni dhaqeetti gala. Maal ta'e silaa ni'amaa rabbii yaadachuu qaba. Atiin illee har'a ilmii baradhuu bakka barbaadde gahe barumsa baradhuu bakka barbaadde gahe duuba kee yaadadhu rabbii kee ofirratti sodaadhu malee bakka jirtu laaluu dhiisiiti bakka dabarfatte irra laali. Kana waan taateef hawaasa keenya ofiifis illee eenyuuf kan dhaamnu kan ofitti illee himnu nuti ni'amaa rabbiin irratti oole. Wallaahi rabbiin وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. أتي إن ينتهي نن دوبا ساتي ركنا دبرسين دوبا ساتي ربين نن نمتوكو وان ركنا كيسة توري وغدا كيسة توري كيتي بكا جيجا سلما وينا ما جتنا أكو مال عدي سر دبرسين ما كيستي إن مع العسر يسرا بودا جنكي تلافنا تجرا أكو جدامو خنوان تاتي فواسا كنيا ربين نلالا عافية ستكني عافية سدبسيسك عافية ستكني نملالا كابيني سدبسيسك كابيني ستكني سلالا أنغو سدبسيسك أنغوران سكي سلالا waa baay'ee keessatti rabbi nama laala wallaalaa si godhee kee caalima guddaa si godhee rabbi si laala. Kana waan taateef namni darajaa irra geessisu eenyuun keenyayyuu rabbiin ofirratti eeggachuun deemsa keenya keessatti taayicha keessatti baafnee nu jiru baaba muraaqabaati. Ati qaayidaa isaa namni keenya
waan himamu kana quraanaa fi hadiisa kana himaa laala himamaa dhiise wanni jechuu qabnu rabbiin ofirratti sodaannu rabbiin ofirratti eeggannu waan guddaa asirraa dabru isaa fudhannu walumaanuu gaa nama rabbiin ni'maa isaa ofirratti beekee rabbi biraa waa argatu nu haa godhu jecha inshaallah sagantaan keenya gara xumuraatti dhiyaateera waan ta'eef baamni nu jiru baaba rabbiin ofirratti eeguuti baay'een nama asitti kufa nullee sitti miidhamna hunda keenya nama rabbi wajjin jiraatu galgalli isaa ganamni isaa kaatisaa nu haa godhu jecha inshaallah nageenya dhaammannee hawaasa keenya gargar baana amma sagantaa biraatti walitti deebinutti inshaallah waan bareedaa softanii waa hedduutu dubbatamee nuuf isinillee wararraa fayyadamu rabbiin haa taasisu waan nullee waan dubbannee nama itti dalagu isinillee waan dhagaheetti nama dalagu rabbiin haa taasisu wanni keessa jiru shukrii rabbiin ni'maa rabbii ofirratti beeku dhabaafni keessa jiru inshaallah ka baay'ee deemaa dhufne inshaallah sagantaan keenya gara dhumaarra jira hanga yeroo biraa sagantaa biraatii walitti deebinu silaa dubbiin rasuula keenya alayhi salaatu wassalaam hadiisni osuma mi'aawu maal goona reesaatiin nu daangeessa hanga yeroo biraa walitti deebinuuf hanga sagantaa keenya waan nu waliin turtanii nu dhageeffattaniif isin galatoonfanna hanga yeroo biraa walitti deebinu assalaamu alaykum wa rahmatullah nama gattamame rabbi biratti dhaqee milkaa hunuu waa godhu jecha amma sagantaa biraatii walitti deebinutti gaa nageenya rabbii keessa nu jiraadha assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.